Dubbii Miila Bakarwaarii. Qabsaa'ota murtii guutoo. Weenniin bareedinuma gogaa isiitiif duuti. Uummanni Oromoo erga gaafa sirni nafxanyaa weerara lafaa fi eenyummaa isaatti dhuftee kaasee wareegama lubbuu ulfaataa jechaa ol ta'u baay'ee dabarsa. Uummanni Oromoodhaa uummata jabaa cimaa mootummaa isaa qabaachuu ture. Mootummaa isaaniitiin buruu turan. Garuu Minilik sababa amantii godhachuudhaan mi'a zamanaa kennanii fi uummata Oromoo irratti duule. Duulli inni duule as qofaa miti. Bakki sun maayyiidha malee akka aanolee fa'aa jiran warri seenaa qabu. Wareegamni kun sababa lafa gabbataa fi leeccalloo hawwataa isaatiif malee namatti dhufe yookiin nama miidhee akka hin taane seenaan wareegamaa darbe marti lafa Oromoo irratti ta'uunsaa ragaa cimaadha. Khantu dhufaa khan khutuu hilti dhaalmayaa hin jitu. Wareegamni harma harka muraa aanolee fi cilii calanqoo Oromoonni lafa ofii irratti kaffalan fakkeenya seenaan hin daganne. Hayyuun doofawee ijaanis jaame. Qophii kanaan seenaa waggaa 120 har'aa raawwatame. Wareegama qaalii Oromoonni afran qalloo weerartoota nafxanyaa ofirraa qolachuuf taasisan galmee seenaa qabsoo gootota murtii guutoo wareegama cilii calanqoo faana dhoofna. Yakkinis galamee hin dhumu. Calanqoon dirree lolaati. Caliin dhumaatii fi wareegama lubbuu gootota ilmaan Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaatiif cala'aniiti. Murtii guutoo gootota Oromoo waraana nafxanyaa qolachuudhaaf lola calanqoo irratti falmatan. Caliin calanqoo dirree qabsoo Oromoonni fincila diddaa gabrummaa weerartoota biyya abbaa weeraruu dhufan waaroo salphinaa itti uwwisanii wareegaman. Erga gaafa nafxanyaan lafa isaa weeraruu itti dhufe irraa jalqabee uummanni Oromoo gootummaan diina isaa dura dhaabbatuun wareegama seenaa qabsoo yeroo dheeraa keessa darbe. Obsanii taa'uunis laalaan hamtu fayyaan jiraachuun akka barruun waa'ee siidaa yaadannoo wareegamtoota calanqoo irratti barraa'e ragga'utti waraanni Minilikii fi Oromoo gara bahaa gidduutti kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti walakkaa bara 1883tti yeroo dura humni waraana nafxanyaa karaa dhihaatiin lafa Oromoo ituu seenuuf yaaleetti. Obsanii taa'uun sodaamoo arjumma bijaabaa bareedanamu. Lolli duraa kunis kan geggeeffame iddoo Mataa Haraa jedhamu. Gaafa lolli Mataa Haraa taasifame humni waraana nafxanyaa hedduutu burkutaa'e. Iddoon Mataa Haraa jedhamu kunis maqaa kana kan argate heddumina reeffa achitti walitti harameen mogga'e seenan jedhus jira. Waraanni nafxanyaa dirree lolaa Mataa Haraa irratti mo'atame abdii kutannaa irraa kan ka'e humna biroo dabalachuudhaan bara 1884tti godina Harargee lixaa Bordoddee naannoo Gaara Guuraa jedhamutti weerara garbiroo Oromoota Oromiyaa bahaatti bane. Gaaddisa Chaayaa. Dirreen lola Gaara Guuraa nafxanyoota weeraraaf gigisaa dhufanii milkii hin turre. Waraana Oromoo ta'etu Abbaa Duulaa Yaayaa Alii Sireen durfamuun diinni achittis mataa cabe. Yaayaa Alii Siree Abbaa Duulaa waraana Oromoo ta'etu kan yeroo sanaati. Goota gamnummaa tooftaa lolaatiin injifannoo seenan hin daganne hojjate. Tooftaan lolaa Alii Siree gaafas itti fayyadame. Tuuta kanniisa gaaguraa diinatti dhoosee tooftaa kanaan loltoota gootota ituu deeggaree injifannoon galmeesse seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti dinqisiifannaan yaadatama. Seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoo ta'ituuf humbannaa keessatti
har'aan tanas beekama. Jarri waa karaan beeytuu kennumatu deddeemaanii kanniisaan itti duule yaayaa Alii Sireefaanii jechuun hanga yoonaatti afoola hawaasa itti humbannaa keessatti dhugaan kun beekama. Akka barruun waa'ee seenaa calanqoo irratti qophaa'e kun qorataa seenaa Badrii Kabir wabeeffachuun barreessetti waraanni Minilik yeroo sana meeshaa waraanaa biyya Misiraarraa argatuun yoo weerara dhufu uummanni Oromoo meeshaa waraanaa aadaatiin dura dhaabbataa ture. Uummanni diinni achirraa dhufe meeshaa mi'a gartee ammayyaa kana qabaachaa ture. Uummanni keenya gartee wanni meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa tan ta'in takka takkaan dhawamtu tana uummanni gubbaarraa dhufe sun meeshaa ciccimaa kana mootummaa biyya alaa akka Ingiliis kana faarraa walitti qabatee biyya kana cabsuudhaaf uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf itti fayyadamee jechuudha uummata keenya irratti. Waraanni Minilik meeshaa ammayyaa yeroo sanii hidhate uummata Oromoo waraana aadaatiin lolu akka yaada salphaatti injifachuun itti jabaate. Gootonni Oromoo falmaa biyya ofiif ittuu hammaatan. Wareegamnis itti fufe. Wareegama garmalee yeroo sanii afool har'aan tanas ragaa ba'utu jira. Walda Gabriel Nafxanyaa kan mataa bututtuudhaa nafxanyaan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jedhamee darasuun darasamu ammas beekama. Weerarri nafxanyaa Oromiyaa bahatti yoo qajeele san abbaan biyyaa uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbate wareegama ulfaataa qaanqee ta'ee calaqqisu siidaa ta'ee yoomuu jiraatu baay'ee dabarsees darbe. Lolli Murtii Guutoo kan dubbii miila Bakar Waaree qabsoon dachii seenaa calanqoo caliitti dhiigaan lafa seene kan yoomiyyuu seenaan hin daganne. Kitti beenu guddurraa bada geenyu bichi kun wanni calii calanqootti jeef akka namni nama baay'ee dhabar nama biliyoona irra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana uggaalatti qoqotte lafee nama akkana uggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaba amma gaa'inni wanna ta'e malee haa callaa ol kana ol haruubar lafeene waan san ta'e caasitti caljeeqa. Bakar Waaree goota Oromoo hanga gootummaa isaa hin leellifaminiif goota gaafa biyyaa dhala qaalii kan gaafa caliisan gootota Murtii Guutoo dursuun lolee lolchiise. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaara ifate wareegee. Bakar Waaree lolchiisaa guyyaa lola calanqoo san nama jabaadha. Lolarra ture nama jabaa nama humna qabu nama beekamaadha. Lola gaafa cittee kan nafxanyaan meeshaa waraanaa ammayyaa yeroo saniitiin lolu gootonni Murtii Guutoo meeshaa aadaatiin raasan sana lolees lolchiise gooticha abbaa duulaa Bakar Waaree Orfoojiloo. Yeroo miilli isaa murame quban qabu ture. Eega cabee fadis dhaqe miila isaa firraa dhabe. Abbaa miilli keemee jedhanii yogaa kana jiru miila isaa gubbaan miilli isaa gubbaan jiru. Inni gaafas hin wareegamne. Hin wareegamne si booda wareegame malee guyyaa san hin wareegamne. Gootota Murtii Guutoo falmaa abbaa biyyummaaf ofii cal jedhanii diinas calii baasan keessaa abbaan duulaa Murtii Guutoo Bakar Waaree gaafas miillisaa tokko lola keessatti yoo irraa citu otoo miillisaa citu ofirratti hin barin fardaan qeetti deebi'e. Miilli kee hoo jennaan inni reefu arge. Miillasaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota afran qalloo biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beekne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orfoojiloo. Durammoo maal jechaa turre ichi buutee miila Bakar Waaree oggii waan ta'ee hin beeknu jechuun oguma ichi buutee miila Bakar Waaree jechuun malee miila isaa dhabame inni immoo hin dhabamne eega inni galee obboleettiin isaa yaa Bakar keenya miilli kee isa kutee oggii jettu miila isaa ifarkee jechuudhaan dhagee.
Milli kee hoo jennaan inni reefu farge. Miila isaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota afran qalloo biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beekne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orfojiloo. Durammoo maal jechaa turre ichi buutee miila Bakar Waaree ogii waan ta'ee hin beeknu jechuun oguma ichi buutee miila Bakar Waaree jechuun malee miila isaa dhabame inni immoo dhabamne eega inni galee obboleettiin isaa yaa Bakar keenya miilli kee isa kutee ogii jettu miila isaa ifarkee jechuudhaan dhage. Bara 1887 Bara 1887 weerartoonni nafxanyaa yoo calanqoo gayan kan kaan darbu gootota murtii guutoo gooticha abbaa duulaa Bakariin durfamaniin kallacha walitti bahan. Lolaaf wareegama Oromootaa fi weerartoota nafxanyaa gidduutti ta'aa ture kan dhugaa bahu yeroo lola calanqootti gootonni murtii guutoo lola isaan dura iddoo garagaraatti Oromoonni waraana nafxanyaa waliin taasisan irraa akka baratan afoolleettiin waliif dhaamsa dabarsaa turan har'as beekama. Harmannaa harmashanii asheeneen harmannaadha. Way asheen harman qabdu dhaloota moo aanuleedha. Aanulee ati baantu eenyutu ashee fafeesse. Way warra abbaa singeetii eenyu yaameetti geesse. Goobanaa daachiitinni yoo deddeemtuu dhageesse. Deddeemtuu waan dhageenye osoo deemtuu nageesse. Wal lolleen ni jirti takka sangee sun baasa. Wal gangaleen ni jirti talma daacee sun baasa. Jedhaniit tan isaan dura miidhaa aanuleetii fi namoota akka goobanaa darasiidhaan lola daagaa keessatti waliif dhaamaa turan gootonni murtii guutoo. Sila gaafasan warri waliin dhaammatan sun harratti banuu baatanii ummanni keenya silaa hin cabu guyyaa sanillee warra ganee jira keessa karaa bananiifiiti halkan miilikii wajjin wal ta'anii karaa bananiifi malee miilik silaa mi'a ammayyaa kan fedhe silaa fi guyyaa san uummata Oromoo qabsuu hin danda'u ture. Akka seenaarraa dhagayaa jirrutti isaan fuula durarraan odoon dhufin hodduu duubarraan gama duubaatiin naannawanii namni tokko warri biyya kana keessa jiru karaa agarsiisuudhaan uummata keenya gama duubaatiin dhufanii uummata keenya bikka tanatti fixan jechuudha. Manni keenya baay'een bikka tanatti wareegame jechuudhatti seenaan hanga gartee gaanuti uummata abbootii teenyarraa barreetti waan kana kan dhageenye jechuudha. Kunis seenaan sirna nafxanyaan Oromoo irratti ta'e kun marti dhugaa ta'uu ragaa ba'a. Gootonni murtii guutoo kanarraa baratanii waraana nafxanyaa tooftaadhaan dadhabnaan waraana murtii guutoo lolaan dura dhaabbachuu dirqame gaafas. Akkuma maqaa isaanii murtii guutonni afran qalloo waraana Minilik irratti falmii jabaa maalummaa gootota Oromoo isaan barsiisu dirree calanqoo irratti agarsiisan. Bakki tuni bakka itti maayyii Oromoon itti cabdu. Lola jabaa toosif godhame. Akka seenaa abbootii keenya dhageenyetti nama 75 bakka tanatti wareegame guyyaa sana. Oromoon fardi guyyaa san asitti wareegame farda 76 kalola seen fardi Bakar Waaree ni gale. Lolli guyyaa sanii lola ajaa'ibaa ture. Falmii gaafa saniitiin lubbuu gootota diddaa gabrummaatti calaateen maqaan dirree calanqoo dachaa mogga'e. Calanqoo kun duraadha walli isaa lagalaaf ta'e jawaaba tokko.
gaafa lolli Oromoodhaa irratti teessanii calanqoo kun amma sadii gaafa duraa lama tureni gaafa duraa lola san dura lama tureni lammeeffummaa lolli kun asirratti calanqoo lolaa calanqoo caliidhaa jecha irratti booda'an kun. Bakki siidaan yaadannoo amma itti ijaarame kun dirree gootonni Oromoo weerara nafxanyaa harka diddaa seenaa dhiigan itti barreessantu asi. Ejji baddus bakki ijaa hin baddu. Siidaa calanqoo kana yoo yaadatta maal yaadatta? Seenaa guddoo yaadanna gammachuun nu dhaga'ama. Seenaan calanqoota guyyaa badii qabneeti. Awwadaa irraa akkasitti hawwilee dhufne kanatti seenaa teenya seenaa akka waan arra dhalanneeti nuti ammaarra. Seenaa calanqoo hayyuu fi abaabayyuu keenya itti yaadannu nama keenya cufa itti yaadannu. Gammachuu guddaa. Akkasii yaada bareedaadha akkanumatti haatti nu fufuun ja'a. Ani hawwisaa sirbuufiin fedha. Awwadaa karaan ba'ee fooqii jala naanna'ee dhaaba yaadannoon dhaabde galmaangee. Awwadaa karaan ba'ee fooqii jala naanna'ee dhaaba yaadannoon dhaabde galmaangee. Niidini kunnuu jala manyaatu bakkarooti jaadana rabbatu diigala fiigoo jala mo'atu miira keenya sibbiribee asabatu waaqeffate. Iddoon tun iddoo uummanni keenya uummanni Oromoodhaa sirna Minilik diddaa gartee gabrummaadhaa diddaadhaaf Minilikii wajjin asirratti qabsoo cimaa godhe yeroo san keessatti waraanni inni loluun meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa waan hin qabneef iddoo tanatti uummanni keenya uummanni kumaatamaan lakkaa'amu bakka tanatti wareegame. Gaafas gootonni Oromoo afran qalloo gootonni murtii guutoo akka waraanni nafxanyaa yaade salphaatti kan jilbiiffatan hin taane osoo lubbuun jiran biyya ofii hin kennine. Waraana aadaatiin meeshaa ammayyaa yeroo sanii dura dhaabbatan diina calii baasaniis ofiifis cal ta'an lola raajiitu uumame seenan dabareef hima. Xiqqoo waa'ee loloo guyyaa sanii asitti yoo ibsuu fedhe uummanni Oromoo eega cabee galee akkatti ibsa qaba lola guyyaa sanii. Akka jedhan gaafaan ijoolleetiin dhaga. Way warri gambeel lagore bayyanate odeeyse warri biimbara gore shakar mawti odeeyse Abdullah Khadijaa qawweetu logeeyse kasha duraanii lolee kasha boodaanii dheeyse way fi fardaan dheeyse ijoollee jijjiga warra eeysumaati geeyse suni waa lolaa miti bada gurboo lafoo gumaata geeyse jedhaniiti lafa kaayawwan kan uummanni keenya gaafasan. Maatii hamaa lola gaafasii afoola dhugaa ba'utu jira. Gaafattii calanqoo san qawwee kuusaan se'ee aara qawwee isaanii hurrii roobaatiin se'ee jechuun afoola wallee shaggooyyee keessatti ibsamaa as gaheetu jira. Kana malees mirriga keessatti dardara keenya filamnoo ilaawwan garajiisaa shamarran keenya filamnoo calleewwan garajiisaa manguddoo keenya filamnoo ariiwwan garajiisaa haawwan keenya filamanii gugurtaawwan garajiisaa kana lafa garajiisaa eessaan galee gachiisa jechuun yeroo sanirraa geerarama as gahe. Yeroof dukkana fakkaatuyyuu seenaan gaariin guyyaa isaa eeggatee adii ba'uun hin hafu. Gootonni murtii guutoo gaafas eenyummaa ofii gurguruu diddaa lafa ofii kennuu diddaa sirna nafxanyaa dura dhaabbatan gaafas finciltoota garuu isaan gaafasis har'allee gootota. Qabsoon isaan qabsiisan dhaanqee ta'ee faca'ee seenan dhiigan galmaa'e dhalootaaf dhaamsa ta'a. Seenan calanqoo qofti kanaaf fakkeenya gaariidha.
abbootiin teenya waan isiin hojjetti bara dhibbaa ol yoo dhoofamee turellee har'aan tana seenaan uummata Oromoodhaa seenaan Calanqoo seenaan Bakar Waareefaan himamaa jira. Dhaloonni immaan tanaa maal irraa dhaaluu qabaa? Jecha tokko kaqaab tokko Dr. Nagaasuun asijjee yoo dhageessan maal je Calanqoo wanni dhufneef guyyaa itti cabne kabajuu osoo hin tahin lafee abbaa keenyaatiin ni jirra jechuuf dhufnee jedhe. Nuti sarara dhaamsa keenya kanuma ni jirra lafee san dhageessisuudhaaf dhufne. Dhaloonni ammaan tanaa wanni godhuu qabu seenaa tana barachuu qaba. Waan abbootiin teenya irra wareegamte san mul'isuu qaba. Deebi'ee haarayoomsuu qaba. Namni waa lamaaf dojan biyya isaa amantii isaatiif namni yogguma takka illee ni wareegama jedha. Biyya fiitiif wareegamuun kabaja qabdi. Bakar Waaree nuti ijaan hin agarre. Har'aan tan ammoo yoggaa waa'ee isaa dubbannu qaama hundaatu ni suukannaawa. Way beeynaan moo hin garre maaliif foon keenya yoggaa isa dubbatan qaamaan nu wadooda qaamaan nu suukannaawa. Dhaloonni ammaan tanaa seenaa isaa tana bakkaan geenyee mul'ifnee waan inni wareegameef san mul'isuun dirqama keenya kun wasa duraa tanuma mul'achaa jirti. Ammallee itti fufu qaba. Dargaggoo waan kana qorattee jabaattee kara barnootaatiinis itti fuftee kara misoomaatiinis jabaattee lafee isaanii san akka bilaash hin taane irra dhaabbannee seenaa isaanii itti himuu qabaa kabajuun qabanii. Warra ol guddattoota boruu biyya kana dhaalan isin ijoolleen kun Bakar Waaree fa'aarraa seenaa isaanii yoo dhageettu maal irraa baratame maal dhaalta? Wanni inni isaanirraa dhaalu isaan kun hanqam akka biyya isaanii jaalatan akkasumatti illee akka hanqam takka akka jaalala biyyaa qabaatan irraa inni hubadha. Nuti har'aan tana lafee abbootii teenya haalaan kabanyee haalaan akka seenaa guddoodhatti bikka kanatti ulfeessinee ilaallee jechuu akka dhaloonni nu boodaallee nu daran kabajan jechuu bikka kana akka nu daran amma tolchine kana daranitti illee fooyyeffamee jechuu asitti gaggeeffamu dhaloota nu boodaallee dhaalchisuudhaaf qophiidha. Oolmaa isaan raawwataniif kan madaalu yoo jiraachuu baates seenaa gaariin hanga fedhe turuyyuu ifee mul'atuu hin ooluutii waggaa 120 booda bakka dhiigni isaanii lola'ee fi lafeen isaanii itti cabe lafa Calii Calanqootti siidaa wareegamtoota Calii Calanqoo hojjetame. Saba kiyya dhiigni isaa lafeen isaa asitti cabe kana laalee gumaacha goone kana arguudhaa dhufuu kiyyaa baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Of duras bakkeen kun bakkee barnoota bakkee tajaajila fayyaa itti argatan godhuudha. Diizaayinii haaraadhaan qopheessine mootummaa naannoo Oromootti dhiyeessine kanas uummanni asii akka itti baratu akka fayyaa ittiin argatu godhuudha. Dirreen tuni har'aan tanagaa bakka sanatti walitti dhufuun keenya alhamdulillahi jenna rabbi galata galchina. Afaan isaa akka badu seenaan isaa akka badu of jalatti oolchuudhaa hojjetanii rabbi gini isaaniin hojjenna. Hawaasni beessa hin jirre humna isaaniitiin uummata keenya nama meeqa asitti fixan bakkee kanatti. Yaa ta'u malee yaadannoon sun amma san deebisna oduun ta'in akka namni kanarraa baratee tofuun dura waan badiin hojjenneef. Wareegama qaalii isaan kaffalaniif bara baraan seenaan isaan yaadata. Midhaan haddaare eeboolaan turu mugoota seenee wareere namaa.